وبركاته. أكم فيا هندي كيسنو الحمد لله أنا نجيادا إن شاء الله تعالى الر درسي لكوبسا سنفارا كبديتين دفاجرة نهردفا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، أخلصوا نواياكم لله تعالى. نياك إذن ربي فجتا كل يفداتي برمسا وجلال ديم نخنا لكتك أما قلبي نوجتهاتي نهردفان إسنين جاء. يا ربي فدي أرانتنا درسين تينيا كتاب علم الحال باب عقيدة جلتي صفوتا لإنجد وصول شريك دا جرو دامني إسي سقلفادا والعلم إسي جتراهي والجين إلى الله. كناف والعلم جتون أنه يعلم كل شيء. ربي سبحانه وتعالى بيك هذا وهند بيك يجو بيكمس ربي أكا بيكمس إلما نماتي متي أكا بيكمس مخلوقاتي متي هنهارهم هندبلوسي هنرتوسي بيكمس ربي وبلينك يعني بيتني بيكمس إلما نما نهارهما ندبلا نهرتاس ilmi namaa gaafa dhalatu kawaata kan beeyne dhalataami duba sana booda osoo ji'u osuma namni itti haasa'u suutaan waan namni ji'u hubatee hanga dubbatutti sana booda barachuudhaan ilmi namaa sammuu isaa jijjiiree qaroo godhuu dandeenya. Namni guyyaa keessaa waan hin beekne yoo barate beekumsi isaa ni dabalamaaf. Garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa beekumsi isaa hin dabalamuu hin irratuus. Rabbiin waan dur hin beekne ta'arra guyyaa keessaa barnoota isiidhaa argatee beeku hin qabu. Rabbiin azalitti waa hunda beekaadha, beekumsi isaa hin jijjiiramu. Ammas wassam'u ka kurnaffaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhagayaadha. Fallaahu yasma'u kulla almasmu'aati bilaa uzun. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan dhagayamu mara dhagaya, garuu gurratti haajamuudhaan maletti. Dhagaytiin rabbii gurraan maletti. Gurri ni beeytanii waa hundan dhagayu. Gurri waan dhagayuu qaba, waa hunda dhagahuu hin danda'u. Gurri waan irraa fagoodhaa hin dhagahu, waan makluuqa taheef, waan gurra taheef, waan fagoo jiru hin dhagahu jechuu gurri. Ammoo dhagaytiin rabbii gurraan maletti. Rabbiin dhagayaadha, waa hunda dhagaya. والبصر فالله يرى كل المبصرات بلا حدقة. ربنا كمسن أرجادا وهند أرجا قالوا أرجان نساء قريوا الأملت إفتح هاجم الأملت إجت هاجم الأملت ربي سبحانه وتعالى أرجادا. نيا ستي قلبي قرك يدي بيسي وصوني في ربي سبحانه وتعالى كقران دقه كإجان أرجو كجاء مته ربين وهندن أرجو وهندن دقه تاني بيتا. Akkuma gurri kun waa hundan dhaga'u ni beeyta. Waan fagoodhaa gurri dhagaa hin dhaga'u. Silaa rabbiin gurraan dhagaa kajaamu tahee rabbiin waa hundan dhaga'u ta'a. Silaa ijaan arga kajaamu tahee rabbiin waa hundan argu ta'a. Kanaaf argaa fi dhageetiin rabbii gurraa fi ijaan maletti obboleessa islaamaa. Walhayaat rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraataadha. أن الله حي بحياة لا تشبه حياتنا. ربي سبحانه وتعالى جرات على جرو جرين ربي جرين مخلوقات والانفكات ليست بروح ولحم ودم. جرو ربي إيجاني في متي، جرو ربي روح إداني متي، إيجاني متي فونيني متي. مي ناهيمي نمني إيجا مالي نجراتا، نمني فون مالي نجراتا، نمني لفي مالي روحي مالي نجراتا. كناف جرو ربي jiruu teenya waliin fakkaattu lafee foon dhiiga hidda morgoya kanneeniin alatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jiraataadha. inni kudha lammaffaadha walkalaamu annahu mutakallimun bilaa harfin walaa sawtin walaa lugha. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbataadha, garuu dubbiin isaa sagaleedhaanii miti, qooqaanii miti, qubeenii miti, akkuma san lugaa garagaraa afaanota garagaraatiin miti. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbiin isaa eegalan qabdu xumurallee hin qabdu.
kanaaf rabbiin dubbataadha dubbiidhaan ni wassafama akkuma rabbiin qur'aana keessatti wakallama allahu muusaa takliimaa rabbiin muusaa dubbii dubbisee jedhami rabbiin qur'aanatti ta'kiidaaf takliimaa jechuun amma asitti ta'kiida ni jabeeffame rabbiin dubbii muusaa dubbise kanaafuu rabbiin muusaa muka keessatti dubbii uumeeti dubbisee jechuudhatti hiikuun hin ta'u laalamma takliimaa waan jeef ta'kiida godhee rabbiin muusaa dubbii dubbise hogga jedhamu asitti majaazni irraa fuudhamee jira jechuu haqiiqaadhatti rabbiin dubbii isaa kalaama isaa zaatiyyi san ka eegala hin qabne ka xumura hin qabne ka qubeen hin ta'in ka sagaleen hin ta'in ka afaanota garagaraatiin hin ta'in san rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa muusaa dhageessisee jechuu kanaafuu kalaamni rabbii eegalaa hin qabu xumurallee hin qabu maaliif rabbiin harfii fi qubeen maletti akkuma san qooqaan maletti afaanota garagaraatiin maletti dubbataadha inni jennuuf qubeen tun makluuqa eegala qabdi xumura qabdiis ammoo kalaamni rabbii eegalaa fi xumuraan hin wassafamu jechuu obboleeyyan kiyya inshaa allahu ta'aalaa sharhii isii ballisee waa'ee kalaamaa keessatti darsii biraa keessatti ka isinii irra gadhaabbadde ibsuun ta'a jechuu rabbi jee kanaaf itti fufnaa ka 13ffaadha walmukhaalafatu lilhawaadis rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan uume kana hundaa wajjiin uumama hundaa wajjiin waliin fakkaatu rabbiin uumama kana tokkollee hin fakkaatu annahu laa yushbihu shay'an min makhluuqaatihi biayyi wajhin min alwujuh rabbiin karuma kamiinuu makhluuqatti hin fakkaatu karuma kamiinuu uumama isaatiin waliin fakkaatu akkana hoggaanju karaa kamiinuu hoggaanju karaa tokkoonillee rabbiin makhluuqaan waliin fakkaatu jechuu maaliif yoo naan jette ilmi namaa fi namni karaa hedduudhaan wal fakkaatan tokkoffaa ruuhii qabaachuu dhiigaan jiraachuu lafeen jiraachuu dabree akkuma san aqlii qabaachuu namni nama kanaan fakkaata waa hedduun fakkaata ammoo namaa fi beeyladaa waan itti wal fakkaatan qabdi qaama ta'uudhaa fi uumama ta'uudhaa fi ammallee ruuhii qabaachuudhaa fi miila qabaachuu kanaan wal fakkaatan garuu aqlii qabaachuu keessatti beeyladaa fi namni wal ni fakkaataan fakkaatu kanaaf namaa fi beeyladaan karaa itti wal fakkaatanii ni jira garuu rabbii fi makhluuqni karaa kamiinuu waliin fakkaatan jechuu karaa tokkoonuu karaa hundaanis rabbiin makhluuqan fakkaatu makhluuqninis rabbi hin fakkaatu jechuu laa huwa jismun sagiirun kadharra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama xiqqaa akka zarraan jedhamu zarraani beeyta zarraa jechuun hoggaanii fi aduun qaawaan gara manaatti seente dhukkee xixiqqoo takkaatu aduu san keessa takkana yaatu jira isiin sun irra xiqqoo wanni ijji namaa arguu dandeessu isiisanii osoo meeshaa biraatti hin fayyadamne ijji namaa irra xiqqaa wanni isiin gartuu zarraasani zarraan sun irra xiqqoo qaamaati ta'ijaan namni arguu danda'u jechuu garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama xiqqaa akka zarraasanii hin jaamu walaa huwa jismun kabiirun kal'arsh rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama guddaa akka arshiidhaatillee hin jaamu walaa huwa akbaru min dhaalika rabbiin qaama arshiirra guddaatillee hin jaamu maaliif zarraan makhluuqa arshiin makhluuqa rabbiin qaama guddaa akka arshiillee hin jaamu qaama arshiirra guddaallee hin jaamu irra guddaan uumamaa ka rabbiin uume jiyaa qaamaatiin maali arshiidha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaama guddaa akka arshiillee hin jaamu makhluuqa waan ta'eef rabbiin qaamaan hin ibsamu daangaadhaan hin ibsamu akkuma imaamu shaafi'iin almujassimu kaafir jedhan namni rabbi qaama je'ee wassafuu yookaan qaama je'ee himu kaafiraa jedhan imaamu shaafi'iin kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin qaaman je'amu qaamni kun gosa lamaa ni beeytanii qaamni kun gosa lama takkii qaama harkaan qabatamu takkii qaama harkaan hin qabatamne qaama harkaan qabatamu jechuun akka ilma namaa akka dhagaa mukaa kuni qaama qabatamu ammoo qilleensi ifni dukkanti ruuhiin ni qabatamti hin qabatamtu rabbiin qaama lachuutii miti mee gaafiin si gaafadha qaama lameenuu eenyutu uume qaama harkaan qabatamu akka ilma namaa dhagaa mukaa harkaan hin qabatamne ammaas qaama qaqallaa akka qilleensaa akka ifaa akka dukkanaa eenyutu uume rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kana malee deebisaan ni jira rabbi duba rabbiin isa qaama lachuutu uume akkamitti qaama kanatti fakkaata hin fakkaatu abadan hin fakkaatu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qaamaa miti qaamaan hin ibsamu jechuu obboleeyyan kiyya qaamni hundinuu makhluuqa waan ta'eef jecha walaa yuusafu bisifaati alajsaami
كالصورة والشكل واللون والحركة والسكون ربي نماس قاما سيمتي صفة قامات اللي نبسم صفة قاما يجون صفة يجون وان تكو خن قامان ibsamuu jechuu ha qaamarratti ibsamu sifti qaamaan malee dhaabbachuu hin dandeessu hoggaan jiru kitaaba kana yoo fakkeenya godhanne kitaabni kun kalarri isaa maali magariisa miti magariisummaan tun osoo kitaabni kun jiraachuu baate kophatti jiraachuu ni dandeessi kalarri magariisni kun qoftiin kophaasaa kalarri osoo qaamni zarfiin kitaabaa tun hin jirre jiraachuu ni danda'a hin danda'u ربي سبحانه وتعالى صفة قاما أكا صورة أكا بفا أكا بوچات اللي نبسمو بوچا يجون شكلي يجون فكينيا بني كتابة كنا مالي يخجا متيه بني كتابة كنا رغو أفريدا مالي كتاب نكون قاما وانتيف أما بوچا نبسمي رغو أفوري رغو توكو لاما سدي أفور قبايجو qaamaatu bocaan ibsama waan ta'eef kitaabni kun qaama waan ta'eef bocaan ibsame rabbiin subhaanahu wa ta'ala sifa qaamaatiin illee hin ibsamuu jechuudha akkuma san bifaanis hin ibsamuu akkuma san teessumaan kallattii keessa jiraachuudhaan socho'uudhaan sochii dhiisuudhaan rabbiin hin ibsamuu jechuudha bal huwa subhaanahu wa ta'ala mawjuudun bilaa makaan rabbiin bootaan maletti kallattiin maletti jiraataadha kallattiin ni beeytanii kallattiin jaha kallattiin jaha kallattii oliitii fi kallattii gadii kan mirgaa kan bitaa kan duraa kan duubaati kallattiin jahan kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaatu kallattii jahan uume waan ta'eef kallattiin isatti hin marsitu rabbiin keenya bootaan isatti hin marsitu arshiin isatti hin marsitu samiin isatti hin marsitu dachiin isatti hin marsitu rabbiin makhluuqa isaarraa dureeysa uumama isaatitti hin fakkaatu osoo rabbiin bootaa fi kallattii keessa ka jiraatu ta'e ilma namaatii fi rabbi jidduu garaagarummaan jiru hin jiru maaliif nuti bootaa keessa jiraanna kallattii keessa jiraanna waan ta'eef kanaaf obboleessa kiyya qalbii godhi rabbi bootaadhaan himuun kallattiidhaan himuun rabbi xiqqeessuudha malee sadarkaa isaa rabbi faarsuu hin jedhamu